jirtu har'a wanta tokko waliin ilaallaa innis maali namni galii isaa guyyaa guyyaan akkamitti hordofaa deemuu danda'a waan jedhu jechaadha. Kanaaf egaa wanti waliin ilaallu appilikeeshinoota moobaayila ismaartifoon ta'an irratti fe'achuutiin wanti fayyadamnu dandeenyu keessaa tokko inni tokko deelii inkaam ekspensii kana jechuudha. Inni kun haala kamiin fayyadamna jechuudhaaf jalqaba pileey stoor seenuudhaan daawunlood gochuudha. Erga daawunlood godhamee booda daashboordii isaa kana keessa dhufuudhaan kaataagorii yookaan adda qoodachuun murteessaadha jechaadha. Innis akkamitti adda qoodanna galii keenyaaf waan ta'an wantoota akkamiiti maddi galii keenya waan jedhu asirratti liqaa deebii ta'uu danda'a, miindaa ta'uu danda'a, waan bakka biraarraatii waan qusanne ta'uu danda'a, galii adda addaa qabaachuu dandeenya jechaadha. Isa kanaaf bifa kanaatiin waan madda galii keessanii ta'an irraati itti da'uu barbaada jechuudha. Fakkeenyaatiif namni kiraa manaa yoo qabaate kiraa manaa jedhee itti dabalachuu danda'a. Ni dabalata sanaaf seef godhee asitti kiraan manaas as keessatti dabalameefii jira jechuudha. Haaluma kanaatiin bahii isaa nyaataaf ta'uu danda'a, ijoollee isaaf ta'uu danda'a, mana kiraa ta'uu danda'a, gaazii ta'uu danda'a. Bifa kanaatiin innis kan itti dabalamaa deema jechuudha. Bifa kanaatiin maddi galii biraan bashannana maatii ta'uu danda'a. Bashannana maatii yoo ta'e maatii ta'uu danda'a. Isa kanas bifa kanaan erga godhamee booda bashannanni maatii as dhufee akka karaalee baasii baasnu keessaa tokko ta'ee asitti nu galmaa'a jechaadha. Erga kana godhannee booda maaltu nurraa eegama jechuudha. Wantoonni yeroo waan takka bahii yookaan galii goonu asitti mallattoo yeroo turne yoo baasii dhatee hanga baasii keenyaa fakkeenyaaf 400 baasee haa jennu as beesaaf jechuudha. Inni kun guyyaatti ba'e asirratti tuqamee jira. Maaliif ba'e barreeffamaatiin waan jedhu asitti itti guutuun ni danda'ama jechaadha. Fakkeenyaatiif nyaata keessaatii fakkeenyaaf timaatima 5 kiiloograam jechuu dandeenya jechaadha. Kanaaf waan kana erga akkas goone seef gochuudha. Innis dhaqeetti bakka galii keenya irratti asbeesaatiif irra hangas baaste waan jedhu siidha jechaadha. Sana booda guyyaa guyyaatiin waan baasni ilaalachuu barbaadne ol tiraansaakshin waan jedhu kanaatiin adda baafachuu dandeenya jechaadha. Akka waliigalaatti peerdaayimii irratti maaltu siiseenii bahiin kee asbeesaatti maatima kiiloograam 5 bitta waan jedhu bifa kanaatiin kasii ta'aa deema jechuudha. Kanaaf wantoota nuti baasne kan sadarkaa adda addaatti ilaaluu dandeenya. Ji'a kana keessa galiin kee hangam, bahiin kee hangam, akka waliigalaatti immoo yeroo ammaa kanatti meeqa harkaa qabda waan jedhu kan bifa kanaan sii kaa'aa jechaadha. Kanaaf appilikeeshinii bareedaadha, fayyadamu waan jedhu jechuudha. Galatoomuu.